harka bitaa kanarratti kan agartan kun daataan koo dadhabaa ta'uu isaa kan agarsiisu osoo VPN connecting godhatiin duradha jechuudha. Harka mirgaa kanarratti kan agartan kun immoo ergin VPN connecting godhadhee daataan koo dachaa hedduudhaan saffisi isaa yookiin immoo speediin isaa dabaleeti jechuudha kan isin argaa jirtanii. Kanaaf egaa haala salphaa ta'eetiin akkamitti akka bilbila keessan irratti daataa keessan saffisa isaa olaanaa gochuuti dandeessan kan isinitti agarsiisu jechuudha. Viidiyoo kana keessatti hanga xumuraatti waliin ta'uun daawwadhaa. Viidiyoo kana immoo laayik godhaan isin jedha. Egaa irraa kaastanii daataa dadhabaa fayyadamuun afeetii jira jechuudha. Haala nama isinitti agarsiisutti fayyadamuudhaan daataan keessan akka inni isin jeelaan ciccinnee ispiidii guddaadhaan akka inni isiniif dalagu gochuu ni dandeessu jechuudha. Amma ni eegalla. Duraan dursa gaa VPN haaraa kana buufachuutii qabdu jechuudha. VPN haaraa kanas egaa linkii isaa description box jala isiniif kaa'ee waan jiruu fi achiin seentanii daawunloodii godhachuutii ni dandeessu. Dhumarratti kan isinitti agarsiisuta. Haalli itti fayyadama isaatii baay'ee tokko salphaa fi kan namatti toludha. Jalqaba yeroo bantan akkaataa kanatti isiniif bana jechuudha. Saniin booda egaa gubbaa kanarraati smart connection fastest server kan jedhu iddoo kanarra ni tuqxu jechuudha. Achii booda naasin kana tuqxanii akkuma agartan egaa biyyoota addunyaa kana guutummaa of keessaatii qaba jechuudha. Biyyoota gurguddoo ta'anii kan neetworkiin isaanii saffisa olaanaa qabaatan hundumaayyuu addunyaa irratti gad isiniif tarreessa jechuudha. Haala kanaatiin baay'ee tokko kan namatti toludha. Addana keessaa gawwaan fedha keessan ta'e waan dasiisin jedhe neetworkiin isaanii fuulii kan ta'an ilaaluudhaan filannoo keessaniin irra kaa'achuutii ni dandeessu jechuudha. Baay'een isaanii kun akkuma agartan egaa ispiidii guddaa qabu. Egaan tokko ni filattu yeroo isin biyya barbaadan tokko tuqxanii kun akkuma agartan ofii isaatiinitu connecting isiniin jedhee parsantii 100 isiniif lakkaa'uun connect isiniif ta'a jechuudha. Guutummaa guutuutti achi booda kun akkuma agartan tap to stop kan jedhu kana isiniif finnaan connect isiniif ta'eetii jira jechuudha. Salphaatti waan barbaadan bukkee deemtanii fayyadamuutii ni dandeessu. Viidiyoo barbaadan daawunloodii godhachuu ni dandeessu. Ispiidii isaallee amma saffisa inni qabu teestii gochuu ni dandeessu jechuudha. Kun akkuma agartanii saffisa ergin VPN connect godhadhee booda kun akkuma agartanii saffisa bareedaa fi olaanaa ta'e ni qaba jechuudha. Akkuma agartan viidiyoo upload gochuuf illee per sekondii meegaabaaytii 260 wayinaan jechaatii jira jechuudha. Kanaaf egaa saffisa daataa neetworkii keessanii haala bareedaa ta'eetiin osoo addaan hin ciccitin akka isiniif dalagu gochuu ni dandeessu. Viidiyoolee garaagaraa daawwachuudhaaf faayilota garaagaraa intarneetii irra daawunloodii gochuu fi isin barbaachisaa buufadhaatii itti fayyadamaan isiniin jedha. Aappii ajaa'iba ta'edha. Kun akkuma agartan beeksisa tokkollee ofirraatii hin qabu. Premium isaadha jechuudha. Kun qarshiidhaan isa gurguramudha. Garuu tolaan akkasiin buufachuu dandeessan godhee linkii isaa description box jala isiniif kaa'ee waan jiruuf seenaatii itti fayyadamaa. Kun akkuma agartan aappii bareedaa fi ajaa'iba ta'edha. Itti fayyadamaaf immoo hedduu tokko salphaadha. Egaa yeroo barbaadanitti biyya gaddirachuuf gubbaa kanarra tuquu qofaadha. Amma fakkeenyaaf Jarmaniin connect godheetii ka'ee jechuudha. Egaan salphaatti akkaataa kanatti itti fayyadamtu jechuudha. Appilikeeshinii kanatti aappii kanas argachuudhaaf warroonni description box eessadha hin beeknu jettanii viidiyoo koo yeroo banta yeroo kamittiyyuu appilikeeshinii description box jala isiniif kaa'eera yeroon isiniin jedhutti barreeffama viidiyoo sanaarra tuquu qabdu jechuudha. Kun akkuma agartanii haala kanaatiin achii booda kun akkuma agartan iddoo kanarraati aappii as tuqaa buufadhaa kan jedhu liinkii isiniif kenna. Liinkii kana yeroo isin tuqxan qaxxitaa bakka appilikeeshiniin jiru isin geessa daawunlood gochuu ni dandeessu isin jedha. Kan fakkaatachaadha barnoonni aanarra isiniif qabadee dhufe akka isinitti tole abdii guddaan qaba. Viidiyoo gabaabaa fi barbaachisaa ta'een isiniif qabadee dhufe jedhee abdii guddaan qaba. Yaada qabdan immoo koomentii irratti naaf barreessaa. Ilaaluun waan fooyya'uu qabu nan fooyyessaa. Viidiyoo waan irratti dalagamuu qabu immoo nan hojjedhan isiniin jedha. Baay'ee baay'ee.